Gize asin dubartii biyya arabaa I am really sorry wallahi. Isiniif gadda wallahi. Dubartii biyya arabaa jechuun bar ummata osoo fi shaampoo mataan miiccatu hin qabne. Saamuna uffata ittiin miiccaniin jechuudha. Saamuna uffata ittiin miiccaniin meeshaa ittiin miiccaniin uffata ofii miiccataa biyyatti masgiida ijaartu. Olamaayii gargaartu, rakkataa gargaartu, barataa gargaartu. Ka dhibame jedhan gargaartu, ka dadhabe jedhan gargaartu dubartii biyya arabaa jechuudha. Wallaahi hin beektan malee jechuudha. Wallaahi dubartii biyya dhiqaa dubartii biyya arabaan geettan. Bar surree si hiitee kaatee si heerumaarti. Sanyi taa'i waan nyaannaa taa'an gara gisee akkana naa jettu kana wallaahi osoo na bira jiraatte asaa ihaallo wallaahi. Good morning, madam. Andinti harka fageenya irra teessee yaadu dhiqa qunyaan jettu osoo harka kiyya keessa I am Inday. harka kiyya keessa osoo jiraatte Inday. wallaahi sin agarsiisa. What you can do? I can do all, madam. You can cook. Yes, madam. Sejamira You can cook my children. And you can cook me. Susi birrii qabdu. Ha? Yurti na dhuftu. Wallahi malaka Hindi ako Kanibal pa ng tao susi dito. birrii qabdu. Wait a minute, madam. You Si birrii mean qaba? Tokko mala, I can tokko kijiba baay'ata, cook tokko a hichisi food qabatu. for your children and for you? Yes. Tokko dhiira ta'uu isaa And also, iron my husband. Dhuftee jaalala na gaafatu. Iron your husband? You mean Deemaan na qabbanisisaa I can iron the dresses of your husband, madam? Wallahi gariin tajaartiin isaa ta'e waliin inni galuuyyuu mana keessaa beeloftuudha inni ta'a alarraa quufsuudhaaf haffaya. Yoo tanata mana keessa waliin jirtu iyyuu akka ta'e jirtu jirti. Ati anaaf irri badhatte. Ana makuna wallahi kuno dhiira akka maatii kana fedha maatii sniper ka jedhu kana jechuudha. Bataam itti dasna jedha nanaaf qaba yeroo baay'ee. Akkana laalee natti tola baqa istaayiliin isaa, deemsi isaa, gochi isaa, viidiyoon isaa. Every time nan laala baqa viidiyoo isaa jala seenee laayik godhee keessa deemee viidiyoo inni hojjetu sirriitti laala baqa bataam naaf faqanya. Natti tola. Amma dhiirri gurra waraannatte faan amma dhiira jedhee laalu. Dhiira callee mormarra godhattu dhiira jedhee laalu. Wallaahi dhiira dubartii irraa birrii liqeeffattu dhiira jedhee hin laalu. Dhiira miisan jala keessa bultu dhiira jedhee hin laalu. Wallaahi natti tola amma wallaahi mucaan tokko amma jala kana jooyin godhee arge. Baay'ee dasna jedha. እንደዚህ ወንድ ያስፈልገኛል እኔ Usgede abdishaat illee an abdisha makana fi sanyi makana rabbiin gara narraa garagalu narraa galagale jaruma tana lamaan ofirraa dadhabe. Sanyi bilog godhi walla dhugamante wallahi beekaa koo kama bilog godhu wallahi jireenyi kan koo walakkaan isaa badeera wallahi walakkaan rabbii kee kadhe nama akkam jaaladhu maqaa isaa kana guyyaa tokkos kaasee maqaa isaa waamnaan sanyi maan kun kami naan jedhu sanyi maan kun kami wallolle guyyaa sanis ni hafne ammallee guyyaa lammataa osoo isaanii waliin haasa'u sanyii jedhe ammallee guyyaa kanallee wallolle ni dabarfan guyyaa sadaffaadha wallahi sumayyaan hiriyyaan tiyannaan gastii jedha garee guruppii keessa soo jirru naqalee tuman keessaa ba'e sanyi maana takkanatti afaan irraan buufanne kun kaminnini namichi manfasii wayitiin bakka biroo taa'ee si waan godhate mokkam gahee bakka jireenya kiyya keessaa ba'e wuxaa kainee intin ውስጥ
Wallahi bayi bakka jireenya hiyya keessa waan haa godhaan jirtu jaartii santeeti wajjin dastaa tattaatee jira tarta wuxaa kaayinee inti wasti bakka laayivii kiyya keessa bayi sijjamii tana diyaasbooraan bakka argaa keessan hin fedhan diyaasbooraa bakka nagahee jira wanni dhiira diyaasbooraa taatan hundi keessan nageettaniif tanaan wallee na keessaa bayi osoo amma sheeka wayina waamanii gadi garaa kiyya akkana ganna qombisanii ilaallisu kasin na hidhanii haada harkaan na keessaa bayani jinniin dhiira diyaasbooraa kunniin akkana na keessaa yaa jedhaa maqaa waamataa sanyii Ilyas Bonsa Ilu sanyii gadaa jedhaa maqaa jedhaa waamaa akkana na keessaa yaate akkana wallahi naamana hundi si maqaa waamaa Umar takka kana na keessa yaade Riil Jifaar Abdii Kumee takka dhaan maqaa waamaa tumurri kee akkasin na keessa yaa jinniin jechuun maashaallah ni kee kunuunal umarillee wallah jala kana jira wallahi of keessa yaasuun barbaadama takka keessaniin of keessa isin qocuun fedha diyaasbooraa waan taatan no hamzaan biyya baqaa jira dhiisa hamzaan jenne wallah diyaasbooraa waan taate hunda si of keessa yaasuun fedhan jedha jedha akka nama viidiyoo aan kun irra bu'eetitti nam fayyaddu takkittiin isii nam fayyaddu guyyaa jarri dhuftuun beekan guyyaa jarri lixxuun beekan gaafa dhufan doolaara fuudhanii dhufanii gaafa lixan onnee kan kee baafatanii deeman ani irraa kana hafe of keessa baasinii ani irraa kaafee of keessaa baasii jedha anallee galchee ilaalu si masaggabee ilaalu teettaati dhumni kee asuma obsi wallahi macarrashaa wallahi dhiira diyaasbooraa hicciitii godha dubbii tana eenyuun irratti irraa beebeettanii wallahi hicciitii godha rabbii jedhaan dubbatina macarrashaa dhiira diyaasbooraadha macarrashaa dhiira diyaasbooraa tokko maqaa dha'uun barbaadu tokko maqaa isinii dhaya maarqoos taasisaa irraa bahi macarrashaa dhiira diyaasbooraadha wallahi hicciitii godha dubbii tana rabbii jedhaati tokko maqaa dha'uu hin barbaadu kan akkaan onnee tiyya na cabsee akkaan onneen tiyyatti na cabdee onneen tiyyatun itti na cabdee jechuudha waa'ee isaa yoo yaadadhu laal akka nama banjii nyaatee jedhan kana takkana na godhatti lafti tun akkan hicciitiidha wallaahi isin taachaa isin hime osoo nama biroo taate isinitti himu tokko maqaa dha'uu isaa hin barbaadu maqaa isaa kaasuu hin barbaadu tokko ammoo maarqoos taasisaa irratti irraa bahe isa irratti irraa bahe wallaahi kun miidiyaadha icciitii maaliiti nama 375 irratti dubbadhe dubbiin tun baatee nama 400 bira geennaan wallaahi isin lafeen gootota tiktokiidha isin haa orantu obboleessa kiyya jaalalaa bar dhungoo jaalalaati ta dhungatame ati maal akka nama Ameerikaa jirtaa miki singi waan jedhamu hin beektu jaartii tante akkanumaan itti seentee boorattee bultaati thank you baga nan taane kan onne ani icciitii na baasisiisuudhaaf nan qaasina icciitii na baasisiisuun nan qaasina onnee koo cabsitanii onnee koo madeessitanii na keessaa baatanii na keessaa hin baane na keessatti haftanii na keessatti hin hafne dhiisa onnee kan koo madeessinaa na sobsiisinaa dhiisa amma sanyiin dhageeffadhe ati Ameerikaa jirta moo Suudaanii jirta moo Itoophiyaa jirta Itoophiyaattu yoo manaal jaalala irraa kakai namni cam godhee wal dhungate cam godhee wal dhungate cam godhee wal dhungate Ameerikaa
akkatti jechuudha. Dubartii takka ati kadhattee please excuse me waan kiss me jettee kadhattee kisiin kisi gooti dubartiin. Ameerikatti jechuudha kanaatatti soo akkasi. Akka waan kisiin kin haadha faate irraan haraa'ee galtee titti diyaaspooraan kun illee buqqee qabata akkanatti. Maa dirqaman Ameerikaa jiraachuu qaba kisiin kidhan labamuudhaaf. Maa kaayiroon baristaayii biyya faranjiitiin jiraatti bara. Sijamir dhiirri Oromoo bakka feetan hoyyoo soodhattaniin sanaxxaltan. Dhiirri Oromoodhaan amana. Bakka feetan osoo dhattaniin sanaxxaltan. Dhiironni Oromoo osoo bakka feetan dhattaniin sanaxxaltan. Qorraan taljiin kun baradoon kun laal kan akka girgiddaati qorru kanatu siree qora. Gaafa siree qora waa shukkuumu waa miira keessa galchuu waa maal jechuu rabbiin isinirraa hin beeku. Akka ulal korbeesillee akka abbaan abdii dhadhayatu sana argitanii akkasitti dhadhayatee sussuufeeti korbeesillee kan goromtii takka koru argitanii istaayilii abbaa abdii. Dhiira keenya irra korbeessatu faayidaa qaba. Amma abbaan abdii jechuudha akka dhiirti dubartii waliin ittiin bultu agarsiisu osoo jedhanii beekeen agarsiisu. Akka itti korbeetti itti hobobsu garuu akkasitti agarsiisaa jechuudha. Hin dubbadhu amma nama dhufee qoyaa booda dubbadha. Ati maa dhufte ani irra deemaa jira walla. Maa dhufte ati? Irra deemaa jira ammaa dhufte. Dhufuu balleessiti. Irra deemaa ra'an. Diyaasbooraa hojii garuu ati keessa hin jirtu. Naa beeki ati maqaa kan keessin dhahu sirra duulanii. Yeroo an diyaasbooraa jedhu ati diyaasbooraa keessa hin jirtu. Akkamitti diyaasbooraa jettee na onna jettee hin jedhin ishee. Amma diyaasbooraa keessa sibicha onneeti ya keessa jira. Hundi si yaateerti takka takkaan iyyaa of keessaa yaasaadha waan diyaasbooraa taate jechuudha. Takka takkaadhaan maqaa waamaa wuuyi Iliyaas Boonsaa wuuyi Sanyii Gadaa wuuyi Abdii Kumee takka takkaadhaan diyaasbooraa. Harree yoo jedhan gurri tokko hin rakkatin harree yoo jedhan gurri tokko. Takkaadhaan diyaasbooraa of keessa yaasaadha. Taayishaan diyaasbooraa miti. An diyaasbooraadhaan iyyee of keessa baasaa jiru diyaasbooraa biyya wannoo jiru. Ameerikaa, Kanaadaa fi Awustiraaliyaa of keessaa yaasaa jira. Jinni jara sanniin sadiin of keessaa yaasaa jira. Gaafa dhufan doolara qabatanii sitti dhufanii gaafa deeman onnee teetantee tana fudhatanii dhixan siyyuu hin deebisanii bar deemaa jira chaw. Please not have me in the you not have community sinin jedhan. Community walitti hin qabnu sinin jedhan. Anaafati addaan baane sinin jedhan. Sinfedhu baayi sinin jedhan. Rakkina kana si keessatti arge sinin jedhan. Rakkoon kan kee kana badiin kan kee kana sinin jedhan. Lafa gassi buusanii si biraa lixan. Lafa gassi buusanii. Lafa gassi buusanii si biraa lixan. Gatii kana ta'eef jechuudha. Gatii kana ta'eef. Warri Kanaadaadhaaf diyaasbooraan Kanaadaadhaaf Ameerikaatiif Awustiraaliyaadhaaf onnee haadha faatee keessa Ameerikaa keessa nama tokkotu onnee kiyya keessa jira nama lamatu onnee kiyya keessa jira Ameerikaa keessa nama lamatu onnee kiyya keessa jira lamaan san keessa tokko baasee jira tokkotu na keessa hafe ka isa sanii inshaallah halkanii guyyaa qullubbii tumeetti nyaadhee of keessaa ni baasa qullubbiidhaaf xuquramsuudhaadhaan of keessaa ni baasa akka ta'e illee ta'e inshaallah. Kanaadaa keessa nama tokko na keessa jira. Tokko san inshaallah isgaaberiitti kadhadhee of keessaa ni baasa. Argitanii? Tokko san of keessaa ni baasa. Ta Awustiraaliyaadhaa hin jirtu. Rabbuu isiin jiraachisin. Ni beeka wallaa lamaanuu wallaa hin beektaati lamaanuu wallaa ni beeka lamaanuu akkas taanaani garaacha haadha faatee keessa iyyuu waan jiru baratte jechuudha barati. Nagayaani waan garaacha haadha faatee keessa jiru waan haati faatee hadda ganama nyaate hundaan beektaa jechuudha waan garaan haadha faatee keessa jiru marqimaa haadha faatee keessa maal akka jiru ni beektaa jechuudha. Ati kiristaanaa waaqeffattuudha
Onni meeqa qabda ati? Onni 8 qaba. 8 keessa 10 galte amma. Na dhungadhu ishii na dhungadhu. Na dhungadhu bakka si kaasa si deebisa. Anuji madami dice gana marras ya la jira dice anu si kan palaminda na wabsin kan kaya yomin ni ya la yomi si obsanin ila yomi si obs koy Ati memori liqimsitee laahin alanchi afaan keessaa qaba. Wiiniin tantee badde maadha baate. Maal onneen tiya mana kiraatii kaseenuu barbaaddu ati. Xafash. Sinyala dewi na desa tawan ande desa tam. Me sanu na dungat dude mi jinnin kun narra hagalu. Sanu me na dungat dude narra hagalu akasuma toyo. Miskina kallali da. Namna kaya miskina anjira koy. Osoo miskina ta'uu baateeti onne tiya keessatti akkanatti isaan galcha uummata caccabaa kan. يلا اوكي هيا تاتي باي باي ستة طول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويلكم لبو. Namni hanga kan kee jabaadhu hin jiru wallaahi jaaladhu hin jiru biiftuu carcar. Thank you bareeddu ko. Guyyaa tapha keetii yaafeegaa hinaafeegaa. Andi dabaaleeti farsii keessan dubbisuu erga dhiisee tuttureera. Tapni kee yoomi guyyaa 3 hafe. Haadha faate irra na kaatee deebe diinni kiyyaa yaa rabbii kee dabbaa kiyyaan ta'a. Haa jiraadhu na dhiisi akkanaan onneen tiya madoofteerti haa jiraadhu na dhiisi. Hin jiraadha na dhiisi. Haa jiraadhu na dhiisi akkanumattu iyyuu. Gadi bayera na kayate deebe. Guyyaa tapha keetii leenca sii kennaa. Ani hin fedhu leenca. Haadha faate silaa nyaata nyaattee. Keessaan nyaadha ka nyaadhu na keessaa nyaattan. Waa jennaan nyaatte jettanii eessan gannatara.
Kagaliin suna keessa nyaattan. Kagaliin suna keessa nyaattan. Eessan gannatar. Kasi abdarin dirree tiktokiidha si akaaftu jechuuf abaarsaan danda'ee sin abaaru. Irraa kaasuu jedha irra kaatee ka'ee. Deem kan rabbi tamboodhaan wal sin agarsiisin abdi shaaroo beeka jettu fata konka waan mana hidhaa diibdee baate fakkaata. Didhu. Akka kan keetii kun maal godhuu tamboo wal arga tamboodhaaf si rabbii wali agarsiisin wal jala si haa dabarsu. Gisee siin galgala dhufte si garabbiin ganama haa dabarsu. Tariati. Osoo hawwitu qarbii gali. Rabbuu sin agarsiisin. Haleluya. Haleluya. Amin. Medico ako valgisi. Wataadara qabaabaraan kayyoo an du'aayii godhe asiin na jalaa qabu. Haleluyaa amiin jette daddafte. As deebi'i. Asin deebu achi akka waan isa bira ciisee jiru wayii as deebi naan jedha. Maal as deebe maal godha? Nama abaaruun haraamaa. Karaa waayyaan argitanii miti dhiirri Oromoodha. Barita. How are you? I'm fine. Welcome. MashaAllah. How are you? Yung say ako kalbin tiyak ko na badde. Akam, where you come? From Somalia. You know? Okay, MashaAllah. You're very kalbin, Kamsu, MashaAllah. You're very beautiful boy. You know English language? Yes. I'm speaking English language. But it's not good. Okay. Sure. What? MashaAllah. Gizee kolfu kana maal qalbii na fuudha lola. Dhiirri waan bifa waan dhiirti aga feetellee bushooftee gizee kolfitu kana seequusa. Bas, go, Daraja, go. Coming 1 minute. 5 minutes, go, Daraja. Okay, wait. No, you sit down. Daraja, go. Darajo. Darajo, gorot kete. Okay, Suki Adi. Wait. Follow me, I am walid dufu. Bane walid dufu. Okay. Namiti bay Darajo, go. Ingiriiska iyo fasirana waa xaasid yaalatiin. Suk. Hamar ka digno. Okay. Darajo. Maksa isu qof loo dejiyey. Darajo. Wala. Okay. 1 minute, please, 1 minute. Wax yar degay ku dhacdana wax yar deg.